Dubartii jinni wajjin dalagaa turte. Dubartiin kun dalaguun isii maatii isiitirraa baatee firoottan isiitirraa baatee jinni wajjin dalagaa turte. Akka tasaa taatee boodarra mootuu rakkattee kararra ciisti jechuudha. Sheeyni tokko sheeyni kun biyya Indoneesiyaa keessatti kan argaman qarqaarsa namootaatiin kan beekaman jechuudha. Mucatti kan arganii qarqaaruutti seenanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isinyeeta hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kooti kan taatan viidiyoo kiyya kana asuma laayikii sabskiraayib sheer gochuudhaan nan jajjabeessaa isiniin jedha. Wantoonni nuti har'a waliin dubbachuu fi waliin ilaaluu deemnu dubartiin tokko biyya Indoneesiyaa keessatti dubartii jinni wajjin dalagaa turte. Dubartiin kun seenaan isii seenaa baay'ee dheeraadha. Dubartiin kun jinni wajjin oltoo dalayduu akka tasaa taatee rakkattee haalli dalaydu sun itti baqqaan jiraa miti gisee jinni argasii kararratti kuftee dubartiin kun kararra ciistee kadhatte. Akka tasaa ta'ee sheeyni tokko biyya Indoneesiyaa keessatti kan argamu dubartii kana qarqaaruudhaan akka isiin deebitee gara islaamummaa deebite jechuudha. Dubartiin kun sheeyni kun qarqaaranii gara islaamummaa deebitee gaafa kana keessatti akka isiin biyya barbaadde deemtu waraqaa isii kennanii mallaqa isii kennanii fi mucattiin kun amantaa islaamaa qabattee uffata isii uffattee gara amantaa islaamaa isiitti deebitee uffata isii hijaaba uffattee deebitee fuula isii argattanii jirtan jechuudha. Fuulli isii kan baay'ee dhumate jechuudha dubartiin kun. Maaliif yoo jettanii obboleen kiyya ilmi namaa tokko hirraagaa tokko maal godhaa akka qabeenyi isaa dabalamuuf wallaahi guyyaa wanni sun sirraa ka'e jechuudha rakkataan si baasuun jiru. Maaliif namni jireenya isaa keessatti kan hin dogongorre jiru namni hin dogongoraa dogongoruu dhiisu. Kanaaf jechuudha dogongora sanirraa ka'ee jinni isa wajjin dalagu. Amma biyya keenya keessatti illee namoonni irra guddina ni raagan jechuudha. Irra guddina namni ni raaga. Kanaaf obboleen kiyya namni raagu kun booddeen isaa Rabbiin birattis nama birattis hin jaalatamu. Nama wayiitu jedhan irraagata jedhanii namni kun irraagata halkan mucaa wayii yeroo hundumaa waan fiilmii kanaatirraa akka ajaa'ibaatti hojjeta jechuudha. Afaan Amaariffaatiin hojjeta malee akka ajaa'ibaatti warroota waan kana raagan kana akka ajaa'ibaatti hojjeta jechuudha mucaan kun. Namoonni raagan kun balbala namaa deemu halkan deemu wallahi waan akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf jechuudha obboloota koo raaguu namni jinni wajjin dalaguu namni maal jedhu wallahi laziin guyyaa qiyaamaa dhiisi addunyaa irrattis akirattis kasaaraa isaati jechuudha. Waa tokko isaan milkaa'u waa tokko isaan mijoo har'a fakkeenyaaf ati uffata gaarii uffattee nyaata gaarii mana viillaa keessa galtee ilaa algaarraa hojjechuutti si geessisiise jechuudha quufdee jechuudha. Maaliif wanni sun duniyaan sun duniyaa haqa namaatu sitti raaggattee kafeddu sun waan namaatu sitti dhufa. Dayfa keentaane amma namni mana namaa dalagee jedhe tokko wallahi dayfa isaati dadhabbii isaati jechuudha. Amma namoonni tokko raaggatanii maal jedhanii qabeenya warri sassaabatan kun dayfa namaa sassaabatan jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf maaliif baankii halaalatii fi baankiin qusannaa garaagarummaa godhe. Islaamni baankii qusannaa hin barbaadu. Qusannaa jechuun baankii kifiyyaa namaa kafalu ji'aan hin barbaadu. Maaliif wanni kun dayfa namaatiif dadhabbii namaa waan ta'eef jechuudha. Mucattiin kun asirratti gaafa ufa gartirratti gara rabbii isii deebite rabbii isii kadhachuudhani wallahi waan baay'ee tokko nama gammachiisudha jechuudha. Namni kun namni Indoneesiyaa keessa jiru kun sheeka qarqaarsa nama gamiifuu rakkataa nama qarqaarsan beekama jechuudha biyya Indoneesiyaa jedhamtu keessatti. Kanaafuu namni kennallee wantoota akka raagaa kanarraa amma namni irra guddinaan biyya keenya keessatti kan uummata hiyyoomsee gadi deebisaa jiru nama tokkotu jedhan namni kun irraaggata jedhan. Suuqiin isaa wallahi laziin suuqiin isaa kun yeroo hunda hantoota keessa deeme jedhan. Suuqii isaa kana keessa hantoonni hin deema gabayaan isaa qoorullee hin qoorti jedhan. Namni kun hin sassaabate jedhan garuu wayi nuti beekna namuyyuu shakkirraa waan kana jedhan ijaan argeeti miti. Otoo ollaa sanitti waa tokko kan jedhan ka isaa sun garuu mootu hantuunni sun maaliif hin ajjeefne akka hin dubbatu namni namichi illee tuqu waalleen balleessu garuu xaaraa kana gubbaa jedhan suuqii isaa xaaraa kana gubbaa deemaa jedhan hantuunni.
Maaliif obboleeyyan kiyya namni biyya keenyatti hin raaggatu. Waa hedduutti raaggatanii bara. Waa hedduun ilma namaa kanatti guutumatti hin raaggata jechuudha namni. Kuni biyyoota keenya qofa odoo hin taane biyyoota garaagaraa keessa jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa fagaannee haala jiru kanarraa yaaniin jiraa miti akka ibalu ta'a akka ibalu uffadha. Wallaahi jechuudha. Ijoollee kiristaanaa kana ta'anii ka uffata dheeraa diratanitu jira. Ka uffata gabaabaa uffanatu. Amma namni keenya musliimas ta'ii kiristaanas ta'ii namni deemee wal qixxaa'aa jira. Haalli uffannaa isaa, haalli dibannaa isaa, hundi isaa amma bara amantaan keenya kuni amantaan islaamallee amantaan isaanii sunillee warroonni daaqoonni humama keessa baratan gizee mana beeta kiristaanii deeman fakkeenyaaf uffata haa ta'u gabaa hin jira miti keenyallee namni keenyallee uffata gabaabaa dirata. Isaanillee yeroo achi seenan sani beeta kiristaana keessa seenan fakkeenyaaf ijoolleen ortodoksii warreen daaqoonni baratan yeroo beeta kiristaana keessa seenan uffata adii uffataniitiin hamma tokkotti hin shaffanatu. Maaliif achi waan dhaqaniif jechuudha. Yeroo achi gadi ba'an garuu yommuu ta'u waan sun hunduu hin hiikama. Fakkeenyaaf nuti dubartiin islaama takka ijaaba isiitii hin buufattu jechuudha. Maaliif garuu ammoo yeroo akkasii miti. Maaliif yoo jettan hunduu waluma laala. Anuma fakkeenyaaf akka baluutitti uffadha jedhee yoo ka'e isima san laalee bada. Sunillee hiriyaan tiyyallee sunillee waluma jalaa bada jechuudha. Kanaaf seenaan dubartii kana dubartiin kun amma wallaahi ni bareeddi. Mee akkuma footoo isii argitan kanaatti dubartiin kun gizee dura akkam jirti. Bifti isii sun jechuudha. Mucaa biyya Ameerikaa keessatti ni fakkaata. Mucaan sun gara amantaatti dhufee akkuma intala kanaa kanatti uffitee jismii ufii afaan isaa arraba isaa bakka afaan mucaan sun jechuudha. Garuu amma salaatu quraana qara'u. Wallaahi dhasii waan nama gammachiisudha jechuudha. Maaliif amma amantammaan isaanii sunillee bara akkatti amantammaan kiristaanillee akkatti uccichira akkan godhu ka jedhu jiru. Maaliif waan nan taanirraa nama ittisa. Garuu mootuyyuu ilmi namaa kun jireenya isaa keessatti hin dogongora. Qabeenya irratti dogongora. Mallaqa irratti dogongora. Wanni duniyaan waan si goone hin qabdu. Duniyaan aboo sheetii sun waan ta'eef Ustaaz Alii Suufiyaan nama afaan isaa kana jijjiiree seenaa nama sanii nu himanii jiran jechuudha. Afaan isaa kana asii cufeetiin duuba kanaan baase nama akkasiisan seenaa isaa Ustaaz Alii Suufiyaan dubbatanii jiran jechuudha. Yeroo dheeraa keessa wallaahi sheekni sun waan ta'e hin beeku anillee yeroo hunda feesbuukan hordofu sheekni sun wallaahi seenaa babbareeda fidan jechuudha. Waa'ee siyaasaa kanarrallee bilisa garuu sheeka sanii amma waan ta'an hin beeku. Kanaaf jireenya keessan yeroo keessan umrii keenya kanatti jechuudha gaarii dalagachuu keerii walii yaaduu. Miidiyaan kun tokko balleessee tokko qajeelchaa tokko warraa barataa tokko hin bada jechuudha obboleeyyan. Kanarratti nuti mootuyyuu otoo hammuma jireenya amma jiraanne kana jiraachuu hin dandeenye obboleeyyan. Warroonni hamma hordoftan jireenya har'a jiraanne boru akka umriin keenya jechuudha hamma amma jiraanne kana jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu kaanii rabbii harkaa qaba jechuudha. Seenaan kun maaliif nuufis barumsa ta'a. Hamma qabnutti waan hundumaayyuu satirii keenya qaama keenya oolfachuuf yaaluun dirqama keenya. Dubartiin hijaaba uffattu maaliif bareeddi? Dubartiin hijaaba uffattu dhugaa rabbii ni bareeddi. Namoonni tokko tokko tarika isaaniitti ilaalan dubartiin sun akka nama of hin qaqqabneetti wallaahi amma dubartiin hijaaba uffattu hanga isii qaqqabu hin jiru. Hanga isii qulqullina eegu hin jiru. Dubartiin hijaaba uffattu jechuudha. Maaliif hin argitan jechuudha. Naannoo irratti argitanii yeroo amma isaan eenyu fi abbaa manaa qabdu abbaa manaa ofii saniif uf qaqqabdee xuruu ofirra buusu. Isii maaliif waan kana hijaaba jechuun namni yookiin immoo fokkennaaf yookiin immoo dhiqatu yookiin immoo dubatu namoota tokko tokkotti akkas ilaalchi nama tokko tokko akkas isiin bareedumsa isiisan urgaa'uu isiisan san abbaa manaa isiitiif jechuudha. Maaliif akkasuma akka shari'aa keenyatti illee bare Sheekh Abdurrahmaan Hussein illee dubbatan jechuudha. Uffata gizee gadi baatu uffata si qabu uffattee hin ba'ine. Uffata koomee kee mul'isu maaliif yeroo kana keessatti yeroo uffata na qabu uffadhee ba'e ama biyyoota arabaa kana keessatti uummanni ani dhugaa isiniin jedha Su'uudiin hamma jaaladhu humaan jaaladhu wallaahi dhasi Su'uudiin dubartiin isaanii abaayaa malee gadi hin baatu maashaallah tabaraka. Biyyoota biraa keessatti immoo
surree uffatu jechuudha. Akka Dubaay, akka Qatar, akka biyyoota baxabaxamaa kana keessatti surree uffatanii bahan si jibbisiisu bakka. Kanaaf isin jechuu barbaada. Inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebina. Obboleen kiyyan viidiyoo kiyya mootiyyuu laayikii, sheer, sabskiraayib godhaa. Walaa jabeessin wal bira haa dhaabbannu. Inshaallah abdii rabbii warra waa walirraa baratee bakka guddaa ga'u rabbiin nu haa taasisu. Isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Seenaa mucaa kanaa seenaa dheeraadha. Inshaallah rabbiin hunduma kenneyyuu nu laaffisee kara keeyri irratti waan hin taane nurraa qabu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.